Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube akkam nagaa keessanii fayyaadhaa. Qophiin guyyaan har'aa korojoo kan jedhu ta'a. Warroota chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa. Gara qophii keenya guyyaan har'aatti korojoo kan jedhutti haa dabarru. Korojoo jechuun maal jechuudha? Deebii isaa. Korojoon hojii isaa kan nama biraa fakkaatu qophii utuu ofiif hubannoo isaa hin qabaatiin akka waan kan ofii ta'etti hojjechuu jechuudha. Mana barumsaatti qormaatanii dabartan yookaan ammallee itti jirtan korojanii yookaan korochiiftanii beektu. Isinifaan isaa garuu namni korojoo osoo hin dadhabin waa argachuu barraan immoo ta'eetuma nama cimaa sana eega malee ofii tasumayyuu hin barbaadu. Kun immoo hiyyummaa sammuu fi dinagdee saffisiisa. Namni korochiisu immoo itti gaafatamummaa isaa osoo bahuu irra jiru jechuudha. Duraan dursee qo'achiisuu cimsuun osoo irra jiru guyyaan qorumsa qofa deebii waraqaa adii irratti kennamuun sanaan waan hiriyaawaa yookaan lammii isaa gargaaru itti fakkaata. Garuu jamsuudha. Hirkattummaa barsiisaa jira. Fira isaa of ilaali yaa barataa cimaa. Korojoon mana barumsaa gabaabumatti barataan cimaa deebii gaaffii tokko ba'a jedhee yoo guute inni cimaa hin taane sunis osuma dhugumaan fi maalummaa isaa hin beekin isuma baratichi cimaa sun guuta jechuudha. Fakkeenya tokko isiniif fudhadhaa. Yeroo tokko barataan cimaa tokkotti barattoota cimoo hin taane marfamee qorumsa qoramuu turan. Erga qoramanii booda barsiisaan qorumsa sororse yoo jedhu qabxiin hundi isaaniiyyuu walqixa ta'e 10 jechuudha. Barsiisichis qorumsi kun akka korojame yookaan akka korochiifame hubatee baraticha cimaa sanas ni beeka ture. Guyyaan tokko akka tasaa qorumsuma guyyaa sana qopheesse. Garuu immoo barataa cimaa sana isa gidduudhaa baasee qore. Boolla seenan dhabanii ni qaana'an. Gaaffii hunda deebisuu hafee gaaffii muraasa illee sirnaan deebisuu hin dandeenye.